Nagaan Waaqayyoo karaa addaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Waaqayyoon karaa addaa gaarii goonee galateeffanna. Sanbata gammachuu, sanbata gaarii hunduma keessanii jechaa yeroo eebbaa kana sanuuf kenne abbaa keenyaaf galanni guddaan bara baraan isaaf haa ta'u. Yeroo kana mata duree baay'ee murteessaa yeroo baay'ee namoonni irratti dubbatanii kan waliin ilaallu ta'a. Innis immoo kan inni jedhu sanbataa fi waaqa dhugaa kan jedhu. Sanbataa fi waaqa dhugaa kan jedhu wal ilaalla. Mee gara kanatti seen waaqayyo dubbii kana hunduma keenyaaf akka nuuf ibsuuf fuula waaqaa duratti dhiyaannee kadhata godhannee jalqabnaa hin kadhanna. Waaqa irra jiraattu qulqulluu 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 isa taate abbaa keenya galata addaa qabannee fuula kee duratti dhiyaanna. Jaalala addaa karaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu jaallatteef. Addunyaa wal'aansoon qoromsii fi karaa hundumaatiin dhiphinni keetti heddummaatti ati immoo ilma kee Yesuusiin waan nuuf laatteef karaa isaa eegumsa hundaa waan nuuf gooteef jiraannee yeroo kana geenye maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kana immoo cubbuu keenya yakka keenya hundumaatti nuuf dhiisi nutti araarami. Karaa addaa qulqulluu abbaa keenyaa hafuura keetiin nu guutuudhaan nu dibuudhaan dubbii kee akka ati feetutti akka hubannees immoo jireenya bara baraatiif akka ittiin qophoofnuuf ati nu gargaari.
yeroo keenyaaf hundumaa irratti ulfaadhu maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiif jedhi yaa Abbaa. Ameen. Tole Waaqayyoon karaa addaa gaarii goonii galateeffanna. Namoonni yeroo baay'ee waa'ee sanbataan dubbatu dhugaadha. Sanbanni inni kan Waaqayyoo guyyaan torbaffaadha, guyyaa qulqullaa'aa, guyyaa Waaqayyoo adda baase, guyyaa Waaqayyoo milikkita godhee saba isaatii fi isa gidduutti dhaabe guyyaa addaadha, guyyaa qulqullaa'aadha, kan hin shaaramne, kan hin diigamne, har'allee kan jiru guyyaan sanbata Waaqayyoo guyyaa qulqullaa'aa isa kan Waaqaati. Akkuma kana immoo guyyaa seerota Waaqayyoo keessaa yookiin abboommota kurnan keessaa guyyaan mallatteeffame, guyyaan mallattoo ofirraa qabu, seerri jechuu godha. Seerri mallattoo ofirraa qabu, seera arfaffaa yookiin abboommi isaa arfaffaadha. Innis guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu kan jedhu. Waa'een guyyaa sanbataa dubbii murteessaadha. Garuu obboloota koo waa'ee guyyaa sanbataa utuma jennu har'a garuu Waaqa dhugaa wajjin akkamitti wal qabata? Namoonni yeroo baay'ee xiyyeeffannaan isaanii guyyaa sanbataa irrattidha malee Waaqa dhugaa wajjin akkaataa inni itti wal qabatu dhimma isaan qaban yookiin beekuullee baruullee barbaadan. Waa'een Waaqa dhugaa yommuu ka'u Waaqa dhugaa jechuun hin barbaachisu. Callisneema yoo waaqeffanne sanbata qulqullinatti yoo eegne seera isaa yoo eegne hin ga'a jiru. Garuu dubbichi dubbii fagoodha. Kanaaf har'a macaafa qulqulluurraa xiyyeeffannaadhaan sanbataa fi Waaqa dhugaa kan jedhu macaafa qulqulluu fayyadamnee ilaalla. Kanaaf obboloota koo dubbii kana yeroo qorannu karaa addaa xiyyeeffannaa akka isin itti laattan isin gaafachaa kallattiidhaan gara macaafa qulqulluu deemnee waan macaafni qulqulluun jedhu macaafa qulqulluurraa waliin ilaalla. Macaafni qulqulluun ifaadha. Macaafni qulqulluun Ba'uu boqonnaa 8 irratti akkas jedha. Obboloota koo sanbata qulqullinatti eeguun Waaqayyo uumaa ta'uu isaa agarsiisu yookiin beeksisuudha. Sababni isaa seera ba'uu boqonnaa 8 irratti akkas jedha. Seera ba'uu 8 irratti guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu jedha. Guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu. Yaadadhu yommuu jedhu waan takka turedha malee waan reefuu kennamaa jiru miti. Sababni isaa Waaqayyo gaafa hojii uumuu raawwate seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaanee yommuu ilaallu Waaqayyo guyyoota 6 keessatti waan hundumaa uume. Guyyaa isa torbaffaatti boqote jedha. Guyyaa isa torbaffaatti waan boqoteef guyyaa torbaffaa in eebbisee in qulqulleesses jedha macaafni qulqulluun. Guyyaa sanbataa guyyaa isa torbaffaa in eebbisee in qulqulleesse. In qulqulleesse jechuun guyyoota kaan irraa guyyoota 6 irraa adda baase jechaadha. In mallatteesse jechuudha. Mallattootti godhe. In mallatteesse akkuma kana immoo adda baase jechuudha. Guyyoota kaanii wajjin guyyaan kun tokko miti. Guyyaan inni torbaffaa. Sanban inni kan Waaqayyoo. Kanaaf Edenitti kenname waan ta'eef saba Israa'eliin gaafa Misir keessaa yookiin Gibxi keessaa ba'an guyyaa isa torbaffaa guyyaa sanbataa jechuudha. Qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu jedhe. Qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu jedhe. Lakkoofsa kanatti ufee akkas jedha. Guyyaa 6 jedha. Guyyaa 6 hojii kee hojjedhu jiruu kee hundumaa maal godhadhu 10 irratti. Guyyaan inni torbaffaan garuu sanbata ana Waaqayyo gooftaa keetiif eegamuudha. Guyyaan inni torbaffaan garuu sanbata ana Waaqayyo gooftaa keetiif eegamuudha. Ati ilmi kee, intalli kee, hojjetaan kee, hojjettuun kee, horiin qe'ee kee, galaan kellaa kee keessa jirus isatti hojii tokkollee maal hin godhin hin hojjetin. Ani Waaqayyo guyyaa 6 keessatti bantii Waaqaaf lafa, galaana, wanta isaan keessa jiru hundumaas uumee guyyaa torbaffaatti nan boqodhe. Kanaaf ani Waaqayyo guyyaa sanbataa nan eebbisee nan qulqulleessas jedha. Nan eebbisee nan qulqulleessas jedha obboloota koo. Waaqayyo guyyaa 6 keessatti waan hundumaa hojjete, waan hundumaa uumee hin xumure. Sana booda guyyaa torbaffaa in eebbise, in qulqulleesse, itti boqote,
in eebbisee in qulqulleesse jechuudha. Baay'ee gaariidha. Amma ani guyyaa jaatti waan hundumaa hojjedhee xumuree uumee raawwadhee guyyaa torbaffaatti nan boqodhe nan eebbisee nan qulqulleessedha guyyaa kana. Nan eebbisee nan qulqulleessee jedha. Kanaaf nullee gaafa guyyaa kana yaadannoo sanbataa guyyaa waaqayyoo isa torbaffaa gaafa qulqullinatti eenyu waaqayyo uumaa ta'uu isaa beeksisuu keenyadha. Waaqayyo uumaa ta'uu isaa agarsiisuu keenyadha. Waan kan biraa miti. Guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguu jechuun guyyaa sanatti hojii hojjechuu dhiisuu jechuun akkuma waaqayyo uumaa ta'uu isaa agarsiisuudhaaf milikkita uumaa ta'uu isaatii godhee guyyaa torbaffaa adda baasee kaa'ee nullee gaafa guyyoota ja'aan hojii keenya hojjennee guyyaa torbaffaatti boqonnu guyyaa torbaffaa gaafa qulqulleessinu qulqullinatti gaafa eenyu waaqayyo uumaa waaqaaf lafaa ta'uusaa inni uumaa waan hundumaa ta'uusaa agarsiisuu yookiin beeksisuu keenyadha. Kanaaf guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguu jechuun guyyaa sanbataa qulqulleessuu jechuun isa namoonni sanbata eeguu jedhan miti. Kallattiidhaan maayini waaqayyo uumaa ta'uu isaa maal gochuudha? Inni uumaa ta'uu isaa agarsiisuudha. Uumamni kun hundinuu tiyoorii garaagaraatiin hin dhufne fakkeenyaaf evolushiniidhaan hin dhufne yookiin jijjiirama tirannaadhaan hin dhufne akkuma waan ta'e wayitiin hin taane adeemsa keessa kan uumame miti. Waaqayyotu uume jennee waaqni uumaa ta'uu isaa agarsiisuudhaaf guyyaa nuti qulqullinatti eeguu qabnudha. Milikkitadha jechuudha. Milikkita inni uumaa ta'uu isaatiif jechuudha obboloota guyyaan kun. Kanadha. Malee waan akkasumaan califamee eegamu jechuu miti. Kanaaf namoonni sanbata guyyaa torbaffaa qulqullinatti hin eegne waaqayyoon ati uumaa miti jechuudha indirectly akkasidha. Kanaaf jalqabarra wanti murteessaan kana. Jalqabarra wanti murteessaan kanadha. Amma obboloota koo waaqayyo uumaa ta'uusaa agarsiisuu keenyadha jenne. Waaqayyo uumaa ta'uusaa agarsiisuu keenyadha jenne. Maaltu guyyaa torbaffaa qulqullinatti eeguun. Amma dubbii murteessaan kanatti aanee kan jirudha. Namoonni sanbata qofaatti xiyyeeffatu. Waaqa isa uumaa ta'uusaa beeksisan immoo dhimma isaan qaban. Amma dubbii murteessaan waaqa isa uumaa ta'e sana isa waaqaaf lafa galaanaan burqoota bishaanii uume sana hin beekan yoo ta'e isa uumaa ta'uusaa agarsiisan sana hin beekan yoo ta'e faayidaan qabu. Qaama hin beekamneen maal jechuudha? Qaama hin beekamneen ati uumaadha jechuudha. Waaqeffannaa galma hin qabnedha jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti waaqni inni uumaan eenyu? Waaqayyo inni uumaan eenyu? Inni nuti ati uumaadha jennee sanbata guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaan ati uumaadha jennee inni nuyi uumaa ta'uusaa agarsiifnu dhugaa baanu eenyudha inni uumaan? Macaafni qulqulluun akkas jedha. Obboloota tokko mee xiyyeeffannaadhaan ilaalaa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti heeruu yookiin heertuu yeroo baay'ee dubbifnudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Nuuf garuu jedha. Dubbiin kun dubbii ajaa'ibaadha. Ani baay'ee na tola heertuun kun. Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira. Eenyu warri nuyi jedhame kun? Nuyi kan jedhame kun obboloota koo. Nuyi kan jedhame Phaawulostu warra Qorontosiin maal jedhaa jira? Lakkoofsa 5 irratti waaqayyolii kan jedhamanidha. Gooftolii kan jedhamanidha. Waaqarras lafarras baay'eedha. Waaqoliin gooftolii akkasiis baay'eedha. Nuuf garuu gaafa jedhu ergamootaaf jechuudha. Ergamootaaf sababni isaa Phaawulosis akkuma warra 12 sana ergamaa waaqayyoodha. Ergamaa waaqayyoo fi ergamaa Yesuus Kiristoos ta'ee kan hin ergame jedhee yeroo xalayaasaa barreessu waldoota garaagaraatiif ni agarra. Kanaaf obboloota koo ergamootaaf jechuudha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8 immoo isin hundee ergamootaaf raajotaa irratti maal taataniittu? Ijaaramtaniittu jedha. Efesoon 2 irratti isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti maal taataniittu? Ijaaramtaniittu. Kanaaf warri hundee ergamootaa fi raajotaa irratti ijaarame
isa Phaawulos fa'aa yookiin ergamoonni itti amanan waaqa isaan itti amanan waaqa dhugaa sana isatti amanuu isaaf sagaduu jechuudha. Kanaaf maal jedha? Nuuf garuu jedhe Phaawulos ergamootaaf jechuudha jechuun ergamootaaf jechuudha jechuun nuuf garuu nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Waaqayyo meeqa? Waaqayyo tokkichatu jira. Waaqa sadii miti, waaqa lama miti, waaqa meeqa? Waaqayyo tokkichatu jira. Waaqayyo tokkichi kunoo, Waaqayyo tokkichi kun tokkummaa qaama sadii miti. Innis eenyu? Innis abbaadha. Eenyudha? Waaqayyo abbaadha. Waaqni tokkichi Waaqayyo abbaadha. Waaqni tokkichi Waaqayyo abbaadha obboloota koo. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira yommuu jedhu innis Waaqayyo abbaadha. Namoonni yeroo baay'ee heertuu kana hin fooyyessu. Heertuu kana hin jijjiiru. Macaafni qulqulluun Waaqayyo tokkichatu jira yommuu jedhu. Macaafni qulqulluun Waaqayyo tokko yommuu jedhu tokkummaa qaamota sadanii ta'uu agarsiisa malee. Tokkummaa qaama sadii ta'uu agarsiisa malee. Qaama sadii waliin tokko ta'uu agarsiisa malee. Dhuguma Waaqni tokko kan jedhu akka macaafa qulqulluutti tokko jechuu miti jedhu hin jijjiiru. Macaafni qulqulluun garuu maal jedha? Waaqni akkasitti hin farannetti jedha. Ati dubbii isaarraa homaallee hin hir'isin, homaallee itti hin dabalin. Macaafa keenyaa boqonnaa 35 lakkoofsa 5. Akkuma kana immoo namni macaafa isaatti waa dabale namni irraa hir'ises firdiin itti dabalama yookiin dha'ichi dabalama. Akkuma kana immoo namni keessaa hir'ise immoo muka jireenyaatti qoonni isaa hir'ata jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 8-9 yeroo dubbifnu. Kanaaf macaafa qulqulluu itti dabaluu hin qabnu, irraa hir'isuu illee hin qabnu. Akkuma inni jirutti fudhachuu danda'uu qabna obboloota koo. Kana dubbiin guddaan. Kanaaf nuuf Waaqayyo tokkichatu jira gaafa jedhu Waaqayyo abbaadha. Eenyudha? Waaqayyo abbaadha. Waaqayyo abbaadha. Isa kam? Isa waan hundumaa uume. Isa waan hundumaa uume. Waa dubbii ajaa'ibaa. Eenyutu waan hundumaa uume? Waaqayyo abbaatu waan hundumaa uume. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus. Okay, Waaqayyo abbaan waaqa tokkichadha isa waan hundumaa uumedha. Akkasumas jira Phaawulos. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos. Waaqa tokkicha jira. Gooftaa tokkicha jira. Gooftaan tokkichi kun eenyu? Waaqni tokkichi Waaqayyo abbaadha. Gooftaan tokkichoo Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos. Isa wanti hundumtuu ittiin uumame. Isa nuyi ittiin jiraannus. Okay. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin waan hundumaatu uumame. Heertuu kanarraa wanti nuyi hubannu Waaqayyo abbaan waan hundumaa uume gaafa jennu karaa eenyuun uume? Karaa gooftaa Yesuus Kiristoos karaa ilma isaatii uume jechuudha. Karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan hundumaa maal godhe? Waan hundumaa uume. Waan hundumaa uume. Kanumadha. Macaafni qulqulluun Waaqayyo tokkicha gaafa jedhu Waaqayyo abbaadha. Macaafni qulqulluun Waaqayyo waaqa dhugaa gaafa jedhu Waaqayyo abbaadha. Waaqni dhugaan waaqni tokkichi kun ilma tokko qaba. Ilma tokko qaba. Waaqa kan biraa waaqa ilma jedhamuuf biraa qaba osoo hin taane ilma kansaa kan ta'e isa keessaa kan ba'e ilma tokko qaba. Ilma tokko qaba. Ilma isaa kanaan waan hundumaa uume. Afaan Ingiliffaa isaa yoo dubbiftan yookiin immoo King James Version yoo dubbiftanii tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 kana maal jedha? But to us jedha. To us there is one God jedha. Waaqa tokkichatu jira jedha. Of whom are all things jedha yookiin waan hundumtuu isatti kan ta'e jedha. Wanti hundumtuu isarraa kan ta'e, isatti kan ta'e jechuudha. Akka jechuun waan ta'e hundumaa keessaa karoora isaatiin ala kan ta'e hin jiru. Inni madda waan hundumaa waan ta'e hundumaa jechuudha. Ilmi isaa immoo maal godhe? Hojjetee godhee agarsiise jechuudha. Kanaaf abbaan karaa ilma isaatii maal godhe? Uume. Kun macaafa qulqulluudha. Kun obboloota koo macaafa qulqulluudha. Akkuma kana Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1-2 yoo dubbifnu akkas jedha. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1-2 akkeedha. Bara duriittidha. Bara duriitti Waaqayyo isa baay'ee karaa garaa garaatiin abboota keenyatti dubbateera. Eenyu? Waaqayyo. Lakkoofsa 2 akkeedha. Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbateera. Waaqayyo ilma qabaa? Bara dhumaa kanatti ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqaaf lafa maal godhe?
waaqaaf lafa uume. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaaf lafa uume. Waan hundumaas harka isaatti kennuudhaaf isa dhaabe. Waaqayyo ilma isaatiin waan hundaa waaqaaf lafa uume. Kanaafidha wangeela Yohaannis 1:3 irratti akkeedha. Wanti hundinus isumaan ta'edha. Kiristoosiin ta'e. Waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Akka jaalala Waaqayyotti karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanti hundumtuu ta'e. Qolaasaayis 1:15 akkeedha. Kiristoos bifa Waaqayyoon ni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura maal ta'e? Dhalatee jedha. Uumama hundumaa dura dhalate. Uumama hundumaa dura dhalate. Kun fakkeenya miti. Kun yeroo hundumaa irra deemnee kan dubbachaa jirru dhuguma ilma Waaqayyoodha. Abbaa isaarraa uumama hundumaa dura dhalate. Kana wanti guddaan. Kanaaf karaa isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa dhalatee waan hundumaa dura dhalate kana abbaa isaa keessaa bahe kana wanti waaqa keessa jiru, wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuuf wanti ijaan hin argamne, warri teessoorra ta'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii waaqaa keessaa gooftummaaf aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumaman ergamoonni jajjaboon. Wanti hundinuus karaa isaa uumame isaafis uumamedha. Karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin uumame gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoodhaafis uumame jechuudha. Kanaaf uumaan eenyu? Uumaan Waaqayyo Abbaa karaa tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosidha jechaadha. Waaqayyo Abbaa karaa tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosidha jechaadha. Kanaaf obboloota koo Sanbanni abbaaf ilma nutti agarsiisa. Wanti kan biraan jiru. Abbaaf ilma nutti agarsiisa. Waaqni tokkichi Waaqayyo dhugaa Waaqayyo Abbaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin waan hundumaa akka inni uume nutti agarsiisa. Kanaafidha akka waldaa Adventistii guyyaa torbaffaatti waldaan kun gaafa hundoofte Adventistii guyyaa torbaffaa jechuun maqaamti kun iyyuu abbaaf ilma agarsiisa kan jedhaniif kanaafidha. Waan biraa miti. Abbaaf ilma agarsiisa. Deebii dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa lammataa warra eeggatan guyyaan torbaffaan isaa irra boqotan qulqulleetti eegan immoo abbaaf ilma akka agarsiisudha. Abbaaf ilma agarsiisa. Sababni isaa hojii uumamaa keessatti abbaaf ilma agarra. Akka macaafa qulqulluutti hojii uumamaa keessatti abbaaf ilma agarra waan ta'eef abbaaf ilma waan agarruuf abbaan karaa ilma isaa waan hundaa akka uume waan agarruuf Sanbanni abbaaf ilma agarsiisa. Waaqa sadan tokkoon agarsiisu. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa qulqulluu sadan waaqa tokkoo kan jedhamu sana waan agarsiisu hin qabu. Yookiin immoo Kiristoos ergamaadha abbaa qofa agarsiisa waan jedhamu hin qabu. Macaafa qulqulluu waan ta'eef. Yookiin immoo qaama tokko qofa Yesuus Kiristoos qofa abbaan isumaa, ilmi isumaa, hafuurri qulqulluu isumaa kan jedhu sana qofa agarsiisu. Abbaaf ilma agarsiisa. Abbaatu karaa ilma isaa waan hundaa uume waan ta'eef. Abbaatu karaa ilma isaa waan hundumaa maal godhe? Uume. Kana wanti guddaan. Kanaaf obboloota koo dubbiin guddaan Sanbanni abbaaf ilma agarsiisa. Gaafa Sanbatatti boqonnu Waaqayyo inni karaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan hundumaa uume akkuma guyyaa Sanbataatti boqote. Kitaaba Hawwa Barootaa yookiin Desire of Ages jedhu. Hawwa Barootaa yookiin Desire of Ages kan jedhu fuula 769 irratti maal jedha? In the beginning jedha. In the beginning the Father and the Son had rested on the Sabbath jedha. Mee waan kana bira ga'ee utuu isin baasee dubbisee baay'inaan tola. Hawwa Barootaa yookiin Desire of Ages kan jedhamu fuula 769 irratti akkas jedha. In the beginning the Father and the Son had rested upon the Sabbath after their work of creation. Whom and whom? The Father and the Son. Abbaa fi ilma. Abbaa fi ilmatu jalqabatti hojii uumuu isaanii booda Sanbatatti boqotan jedha. Eenyu?
abbaa fi ilma jedha. Okay, baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii obboloota ko. Dubbiin kun dubbii baay'ee murteessaadha. Sababni isaa sanbanni kan inni nutti agarsiisu abbaa fi ilma waan ta'eef. Abbaa fi ilma nutti agarsiisa. Abbaa fi ilma nutti agarsiisa. Kanaafidha guyyaan torbaffaan uumaa nutti agarsiisa gaafa jennu abbaa fi ilma nutti agarsiisa. Abbaa fi ilma nutti agarsiisa. Kana waan addaadha. Namoonni yeroo baay'ee maal jedhu sanbata eegnaan nu ga'a jedhu. Sanbata eegnaan nu ga'a jedhu. Sababni isaa maaliif? Sanbata qofaatti xiyyeeffatu. Ammaal akka ta'e naaf hin galu. Maaf sanbata qofaatti akka xiyyeeffatan illee naaf hin galu. Garuu waaqni sanbata sana kennellee itti yaadamuu qaba. Utuu waaqa sana beekin sanbata isaa yookiin seera isaa qofa jechuun faayidaa hin qabu. Seera isaa irratti xiyyeeffachuun akkuma jiru ta'e seera isaa keessallee ana biraatti waaqa kan biraan qabaatiin kan jiru abboomiin tokkoffaadha. Fi lammaffaan dubbii murteessaadha. Erga abboomiin tokkoffaa lammaffaan ana biratti waaqa biraan qabaatiin kan jiru sana hubataniin booda guyyaa sanbataa qulqullinatti eegu. Kanaaf obboloota koo sanbanni abbaaf ilma nutti agarsiisa. Waaqayyo abbaan karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin waan hundumaa uumuu isaa nutti agarsiisa. Waan hundumaa uumuu isaa nutti agarsiisa. Yoo akkas ta'uudhaa baate waaqeffannaan keenya faayidaa hin qabu. Waaqa hin beekamneef, waaqa hin beekneef, waaqa waan isaa hin beekamneef abbaadhaa fi ilma isaatiin ala waaqa tokkicha waaqayyo abbaa fi ilma isaa Yesuus Kiristoosiin ala waaqa ilma kan jedhamuuf waaqa qulqulluu kan jedhamu jechuun kan biraan inni maalidha? Waaqa tolfamaadha. Waaqa tolfamaadha. Kanaaf waaqa kan biraadhaaf sagadaa, waaqa macaan qulqulluu hin beekneef sagadaa, guyyaa sanbataa qulqullaatti eega jechuun faayidaa hin qabu. Akka jechuun waaqa kan biraadhaanii waaqa macaan qulqulluu hin beekneen waaqa dhugaa hin taaneen ati maali jechuudha? Uumaadha jechuudha karaa kan biraa. Kun fuula waaqaa duratti saganni akkasii ciiggaamaadha. Waaqni waan akkasii hin barbaadu. Maaf sagalee isaa nuuf kenne? Maaf dubbii isaa nuuf kenne? Dubbii isaa kan nuuf kenneef, sagalee isaa kan nuuf kenneef akka nuyi dubbii sana hubannuufidha. Akka nuyi hubannee immoo ittiin isaaf sagannee sagalee dhugaa sagannee fi jireenya bara baraa argannuufidha. Kun waan guddaadha. Kanaaf hojii keetti abbaan karaa ilma isaatii uume. Gaafa guyyaa sanbataa qulqullaatti eenyu waaqayyo abbaan karaa ilma isaa uumaa ta'uusaa agarsiisuu keenyadha. Beeksisuu keenyadha. Waaqni sana tokko hin uumne Yesuus qofatu uume kan ta'ullee hin jiru. Kanaaf yommuu guyyaa sanbataa qulqullaatti eenyu yookiin yommuu inni uumaa samiif lafaa ta'uusaa beeksisnu waaqayyo karaa ilma isaa hafuura isaa yookiin dubbii isaatiin nu qulqulleessa yookiin addaan nu baafata. Kana macaafa qulqulluurraa akkas jedha yeroo dubbifnu. Hisqeel boqonnaa 20 lakkoofsa 12 takkeedha. Hisqeel boqonnaa 20 lakkoofsa 12. Akkasuma immoo ani waaqayyo isaan qulqulleessu akkan ta'e akka beekaniif anaaf fi isaan gidduutus milikkita akka ta'u sanbata koo isaaniif nan kenne. Maal akka ta'e? Ani waaqayyo isa isaan qulqulleessu akkan ta'e akka beekaniif jedha. Ana waaqayyo isa isaan qulqulleessu akkan ta'e. Eenyuun waaqayyo abbaan karaa ilma isaa qulqulleessa. Hisqeel boqonnaa 20 lakkoofsa 12 takkeedha. Anaaf isin gidduutti milikkita akka ta'uuf sanbata qulqullinatti eegaa. Isinis ani waaqayyo gooftaa keessan akkan ta'e hin beektu jedha. Waaqa dhugaa nutti agarsiisa jechaadha. Kanaaf obboloota koo gaafa guyyaa sanbataa qulqullinatti eenyu gaafa inni uumaa ta'uusaa kan ittiin beeksifnu, kan ittiin agarsiifnu waaqni tokkichi waaqayyo abbaan uumaa ta'uusaa, uumaa waaqaaf lafaa ta'uusaa gaafa guyyaa sanbataa qulqullatti eeguudhaan agarsiifnu waaqayyo abbaan nu qulqulleessa. Nu qulqulleessa. Ani waaqayyo isaan qulqulleessu akkan ta'e akka beekaniif sanbata koo isaaniif kennedha. Gaafa guyyaa kana nullee itti boqochuudhaan hojii keenya hundumaarraa adda baanee yaada keenyaan, sammuu keenyaan, yaada garaa keenya hundumaatiin waan lafaa utuu yaadin waan samii yaaduudhaan, waa'ee waaqayyo uumaa ta'uusaa yaaduudhaan, inni uumaa akka ta'e yeroo itti yaadnee itti galateeffannu, yeroo itti uumaa ta'uusaa lallabnu, yeroo itti uumama kana daawwannee itti ajaa'ibsiifannu, uumame kana dinqisiifannu, yeroo dinqisiifannu waaqayyoon abbaadhaan
ati uumaadha karaa ilma kee uumaadha jennee gaafa akkasitti beeksifnu Waaqayyo nuun immoo addaan nu baafata. Nu qulqulleessa. Maal isaatiin? Dubbii isaatiin, hafuura isaatiin nu qulqulleessa. Sababni isaa maali? Isqeel 22 irratti ani Waaqayyo isaan qulqulleessu akkan ta'e akka beekaniif jedha. Nu qulqulleessa. Maal isaatiin immoo nu qulqulleessa obboloota koo? Dubbii isaatiin nu qulqulleessa. Hongeera Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 7 ni ilaalla. 7 irratti akka jedha. Dubbiin jedha Kiristoos. Dubbiin kee dhugaadha. Dhugichaan isaan qulqulleessedha. Dubbiin kee dhugaadha. Dhugichaan isaan qulqulleesse. Dubbiin kee dhugaadha kan jedhame kuni hafuura isaati. Hafuura isaati. Okay. Sababni isaa Wangeela Yohaannis 6:63 akka jedha. Hafuurri hin jiraachisa. Foon homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani sitti dubbadde kun maali? Hafuura jireenyas jedha. Dubbiin hafuura. Akkasumas jireenyas. Dubbiin hafuura jireenyas. Kanaaf dubbiin kee dhugaadha. Dhugichaan isaan qulqulleesse. Dubbii kanaan qulqulloofna. Dhugaa kanaan qulqulloofna. Akka jechuun dubbii isaa keessa hafuura isaatu jira waan ta'eef karaa biraa dubbii isaa keessa hafuura isaatiin nu qulqulleessa jechuudha. Roomee 5:6 akka jedha. Ani warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif hojjetaa Kiristoos Yesuus ta'ee wangeela Waaqayyoof akka lubaatti hojjechuudhaaf ayyaana argadheera Phaawulos. Akkasitti warri saba Waaqayyoo hin ta'in hafuura qulqulluudhaan addaan baafamanii yookiin qulqullaa'anii jechuudha. Hafuura qulqulluudhaan addaan baafamanii yookiin sanctified afaan Ingiliffaasaa. Hafuura qulqulluudhaan maal ta'anii qulqullaa'anii addaan baafamanii jechuudha. Gaafa nuyi uumaa ta'uusaa mirkaneessuun ani kan isaan qulqulleessu yommuu jedhu hafuura isaatiin dubbii isaatiinidha. Akka aarsaatti Waaqayyo duratti akka fudhatamaniif isaaniif nan hojjedha. Waaqayyo kanan isaan qulqulleessu akka ta'e akka beekaniif yommuu jedhu guyyaa sanbataa gaafa qulqullatti eenyu Waaqni dhugaan waan tokkichi Waaqayyo abbaan Waaqa dhugaa ta'uusaa Waaqa waan hundumaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin uume ta'uusaa gaafa beeksifnu sanbaatti boqochuudhaan. Gaafa sana inni immoo maal nu godha? Nu qulqulleessa. Addaan nu baasa. Maal isaatiin? Hafuura isaatiin. Hafuura isaa nuu kenna jechuudha. Hafuura isaa nuu kenna jechuudha. Yoo akkas ta'uudhaa baate saganni keenya akkasumaanidha. Sanbata qulqullatti eeguun faayidaa hin qabu obboloota koo. Waaqa sanbata sana kenne hin beeknu yoo ta'e faayidaa hin qabu. Faayidaa hin qabu. Dubbiin akka itti yaaduu qabu baay'ee gaariidha. Sirriitti xiyyeeffannaatti kennuun baay'ee gaariidha. Kanaaf Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Isin keessaa kaan warra akkasii turan. Garuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin tu beekeedha. Hafuura Waaqayyo keenyaatiinis cubbuutti dhiqattaniittu. Hafuura Waaqayyo keenyaatiinis cubbuutti dhiqattaniittu. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an taataniittu. Waaqayyo durattis qajeeloo taataniittu. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 1 akka jedha. Obboloota warra Gooftaadhaan jaalatamtanii hafuuraan qulqulleeffamuudhaan. Hafuuraan maal ta'u? Qulqulleeffamuudhaan. Hafuuraan qulqulleeffamuu. Waaqni hafuura isaatiin nu qulqulleessa. Dhugichaattis amanuudhaan akka fayyitaniif Waaqayyo warra jalqabaa godhee waan isin foo'ateef. Nuyi waa'ee keessaniif yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuun nuuf hin ta'a. Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 1 immoo keedha. Egaa inni qulqulleessu warri qulqulleeffamanis hundinuu kanuma abbaa tokkooti. Sababii kanaaf inni qulqulleessuun obboloota koo jedhee isaan waamuu hin yeellawwe. Isaan waamutti hin yeellawwe. Inni qulqulleessu fi warri qulqulleeffaman kanuma abbaa tokkooti. Kiristoos Yesuusii fi warri Kiristoos Yesuus qulqulleessu kanuma abbaa tokkooti jedhu. Kanuma abbaa tokkooti jedhu. Kanaaf obboloota koo dubbiin ajaa'ibaa. Guyyaa sanbataa gaafa qulqullatti eegna jennu Waaqa dhugaa yoo beennedha. Waaqa dhugaa yoo beennedha. Waaqa dhugaa yoo beenne Waaqa dhugaa isa uumaa ta'e yoo beenne beekuu keenyaan immoo guyyaa sana qulqullinatti eeguudhaan inni uumaa ta'uusaa yoo beeksifne yoo agarsiifne milikkita ta'uusaa milikkita guyyaan kun milikkita inni uumaa ta'uusaatii milikkita Waaqni godhee nuuf kenne. Mallattoo Waaqayyoo ta'uusaa akkasitti yoo beeknee Waaqa dhugaadhaaf hojjenne Waaqa dhugaadhaaf saganne Waaqni dhugaa uumaa ta'uusaa yoo mirkaneessine qofatu
maal ta'uu dandeenya? Adda ba'uu dandeenya. Qulqullaa'uu dandeenya jechuudha. Qulqullaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf Waaqayyo yeroo sana hafuura isaa isa qulqulluudhaan nu qulqulleessa. Phexros akkas jedhe, tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti akka jedhe. Isin akka akeeka Waaqayyo Abbaatti Yesuus Kiristoosiif abboomamuuf dhiiga isaatiinis qulqulleeffamuuf maal taataniitu? Hafuura qulqulluudhaan qulqulleeffamtanii fo'amtaniitu jedhe. Hafuura qulqulluudhaan qulqulleeffamtanii fo'amtaniitu jedhe. Kun waan guddaadha. Hafuura qulqulluudhaan Kiristoos nu qulqulleesse. Kanaaf karaa biraatiin immoo Waaqni dhugaan yookiin Waaqni inni tokkichi Waaqayyo Abbaan jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa irratti Kiristoos maal jedhe? Si Waaqa tokkicha isa dhugaa Abbaa isaatiin. Si Waaqa tokkicha isa dhugaa Abbaa isaatiin. Kanaaf Waaqni dhugaan Waaqni tokkichi Waaqayyo Abbaadha. Akkuma siree Qorontoos keessatti tokkoffaa Qorontoos 8 irratti ilaalle Wangeela Yohaannis 7 irratti Kiristoos maal jedhe? Waaqni tokkichi Waaqni dhugaan Abbaa isaa ta'uu isaa agarsiise. Gaafa sana obboloota koo gaafa Waaqni dhugaan Waaqni tokkichi qofaa isaa karaa ilma isaa uumaa ta'uu isaa yoo beeksifne gaafa sana yoo akkas ta'e qofa ergamoonni Waaqayyoo nu mallatteessu. Sababni isaas sanbanni Waaqayyoo mallattoo Waaqayyoo kan maqaan isaa irra jiru waan ta'eef. Yeroo baay'ee namoonni kana dubbatu. Sanbanni Waaqayyoo mallattoo isaa jedhu dhugaadha mallattoo Waaqayyoodha. Sababni isaa mallattoon Waaqaa seera arfaffaa abboommii arfaffaarra jira waan ta'eef. Mallattoon tokko waa sadii qaba. Fakkeenyaaf bulchaan biyya tokko yookiin bulchaan aanaa tokko fakkeenyaaf waan naannoo keenya jiru yoo fudhanne chaappaan isaa yookiin mallattoon isaa waa sadii qaba. Tokko maqaa isaa, maqaa abbaa chaappaa sanaa yookiin maqaa nama bulchu tokko maqaa isaa qaba. Lammaffaan gahee hojii nama sanaa qaba. Sadaffaan daangaa namni sun bulchu yookiin bitu qaba. Abboommota kurnan gaafa sakattaatan abboommii arfaffaa qofa irratti kun hundumtu argama. Tokko maqaa Waaqayyoo. Waaqayyoodha. Ani Waaqayyo jedha maqaa isaa. Waaqaaf lafadha. Maalan godhe? Nan uume. As keessatti maal agarraa? Maqaan isaa Waaqayyoodha. Gaheen hojii isaatii immoo yookiin gaheen isaa maal? Uumaadha. Inni uume waan ta'eef uumaadha. Inni sadaffaan daangaan bittaa isaatii, daangaan bulchiinsa isaatii oomu. Waaqaaf lafa waan uume hundumaa jechuudha. Waan uume hundumaa jechuudha. Kanaaf kana sadan kan ofirraa qabu chaappaan yookiin mallattoo Waaqayyoo guyyaa sanbataadha. Kanaaf warra guyyaa sanbataa qulqullinatti eegantu maal ta'a? Mallattaa. Akka jechuun warra Waaqayni dhugaan uumaa ta'uu isaa akka macaafa qulqulluun jedhutti warra beeksisantu warra akka itti qulqullinatti eegantu mallattaa. Mallattaa kan namoonni yeroo baay'ee sanbataan mallattoofne. Sanbataan hin mallattaamu. Sanbanni namatti rukutamu. Sanbataan mallattoofne jechuun maal jechuudha? Sanbata gaafa qulqullinatti eegnu mee waan kana dabaafnee ilaallu. Mee chaappaa fakkeenya fudhaa. Chaappaani waraqaa irratti gaafa rukutamu. Chaappaa sanarra wanta jirutu waraqaa irratti dhoobamee hafa malee chaappaan sun irratti nafu. Chaappaan suni yookiin kan ittiin rukutan suni sanbata haa jennu. Kan irratti barreeffamee jiru immoo maqaa kan of keessaa qabu, iddoo daangaa bulchiinsaa kan of keessaa qabu, gahee nama sanaa kan of keessaa qabu asirra jira. Irratti godhamee jira. Qalamaan gaafa waraqaa irratti rukutamu kan chaappaa irra jiru sanaatu waraqaa irratti maal ta'a? Waraqaa irratti dhoobama jechaadha. Kanaaf sanbanni chaappaa sana yoo ta'e maqaan uumaa Waaqaaf lafaa ta'uunsaa daangaan bulchiinsa isaatii isa sanbata sanarra jirudha jechuudha. Kanaaf gaafa mallattoomnu hafuura Waaqaatiin gaafa mallattoomnu maqaa Waaqa dhugaatu nurratti mallattaa jechuudha. Akkuma maqaan namaa waraqaa irratti qalamaan dhoobamu hafuura qulqulluudhaan hafuura Waaqaatiin gaafa mallattoomnu ergamoonni gaafa hafuura Waaqaatiin nu mallatteessan yookiin Waaqayyoo karaa ergamoota isaa hafuura isaatiin gaafa nu mallatteessu maqaa isaa ofirraa qabna. Kana ofii kootiin jedhaa jiru. Mee gara macaafa qulqulluu dhanna. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 2 irratti. Akkeedha. Ergamaan tokko immoo
Waaqayyo isa jiraataa biraa mallattoo fudhatee karaa boruu utuu ba'uu nan arge. Eenyu? Ergamaan tokko. Ergamichis ergamoota arfan warra lafaa fi galaana miidhuun isaaniif kenname mana sana sagalee guddaadhaan waamee warra kam? Warra lafaaf galaana miidhuun isaaniif kenname sana sagalee guddaadhaan waamee lakkoofsa irratti hamma nuyi adda hojjettoota waaqayyoo keenyaatti mallattoo gonutti lafa galaana mukas maaliin godhinaa hin miidhinaa isaaniin jedhudha. Kan mallattoo godhu eenyudha? Kan mallattoo godhu ergamoota nutidha. Ergamaadha waan ta'eef ergamaadha kan mallattoo godhu. Ergamaadha. Mallattichi kan eenyudha? Waaqayyo isa jiraataa biraa mallattoo fudhateedha. Mallattichi kan waaqayyoodha. Eenyutu? Ergamaatu. Ergamaatu mallatteessa jechuudha. Okay, maaliin mallattoofna ree? Kunoo, lammaffaa Qorontos 1:22 irratti akkeedha. Milikkita kan isaa ta'uu keenyaaf nutti mallatteesseera. Qaabsiisa garaa keenya keessa kaa'annus hafuura isaa nuuf kenneera. Qaabsiisa garaa keenya keessa kaa'annu. Milikkita kan isaa ta'uu keenya hafuura isaa maal godheera? Nuuf kenneera. Hafuura waaqaatiin nu mallatteessu. Efesoon 1 irratti akkeedha. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyinaa keessanii karaa isaa dhageessan. Isin warra dhageessanitti amantan hafuura qulqulluu isaaf dachifameen maal taataniitu? Mallatteeffamtaniittu. Hafuura qulqulluudhaan mallattoomna. Efesoon 4 irratti akkeedha. Hafuura waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddiisinaa. Namoonni yeroo baay'ee kana maal jedhu? Waan nama ajaa'ibu maal jedhu? Waaqa hafuura qulqulluu jedhamu qaama kan qabutu deemee mallattootti godhaa jedhu. No, dubbiin isaa garuu maayini? Dhoksaan isaa maayini? Ergamoota waaqaatu mallatteessa. Warra waaqayyo uumaa ta'uusaa guyyaa sanbata isaati qulqulluu guyyaa torbaffaatti boqochuudhaan yaada isaaniitiin qaama isaanii foon isaanii hundumaan hojii hundumaatti adda bahuudhaan yaada lafaatti adda bahuudhaan guyyaa sanbataa warra qulqulleessanii ergamoonni waaqaa mallattootti godhu. Mallattoo adda isaaniitti godhu. Hin mallatteessu. Maaliin? Hafuura waaqaatiin mallatteessu. Hafuura waaqaatiin mallattoomna. Kanaaf ergamoonni chaanelii yookiin karaa ittiin waaqni hafuura isaa gara keenyatti erguudha jechuudha. Karaa ittiin waaqni hafuura isaa gara keenyatti ergu. Karaa ittiin hafuura waaqaa gara keenya dhufu jechuudha. Waaqayyo abbaan karaa ilma isaa tajaajila ergamootaatiin gara keenya fida jechuudha. Kun dubbii murteessaaf ajaa'ibaa waan hubachuu qabnudha. Hafuura qulqulluu mallattoofna gaafa jennu waaqa hafuura qulqulluu jedhamutu dhufe nutti dhoobamiti waan ta'e. Waaqni karaa ergamoota isaatiin hafuura isaatiin maal nu godhaa? Nu mallatteessa. Mallattoonni noo adda keenya irratti maqaa waaqa dhugaa isa sanbata irra jiru sana maqaa isaa amala isaa fudhanna jechaadha. Kanaaf amma isaan mallattaanitti homaa tokko hin taane. Miidhamni tokko waraanni lolli waan kamiyyuu akka hin taane namni akka hin miidhamnedha. Ergamoonni qilleensota golee lafaa arfan qabanii jiru. Kun dubbii baay'ee anaan na toluu fi na boqochiisudha obboloota ko. Namoonni yommuu sanbata qulqulleetti eeguudhaan waaqni dhugaan uumaa ta'uusaa beeksisan maqaa waaqa dhugaatu adda isaanii irratti qabaatu. Maqaa waaqa dhugaa adda isaa irratti qabaatu. Mee warra mallattaan gara macaafa qulqulluudhaan ni ilaallu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 4 fi 14 tokkodhaan ni ilaalla. Akkeedha achirratti. Mul'ata Yohaannis 7 irratti akkeedha. Lakkoofsa warra mallatteeffamanis nan dhaga'e. Lakkoofsa warra mallatteeffamanis nan dhaga'e. Eeshi. Gosa ijoollee Israa'el hundumaa keessaa 60,000 fi 44,000 maal ta'edha? Mallatteeffamee jedha. Kuma meeqa? 100,000 44,000. Isaan kun warra mallatteeffamanidha. Warra yeroo kan mallatteeffaman erga hariyaannaan jaaraa dukkanaa keessaa gara dhumaatti dhufeen booda ifni sanbataa erga iddootti deebi'een booda guyyaan sanbata waaqayyoo erga iddootti deebi'een booda warra mallatteeffaman isaaniin maalan godhe? Lakkoofsa amma mallattaanii maalan godheedha? 1,144 akka mallatteeffaman lakkoofsa isaanii kanaa nan dhaga'ee jedha Yohaannis. Nan dhaga'eedha. 14 irratti maaliin mallatteeffaman maaltu adda isaanii irra jira? Mul'ata Yohaannis 14 irratti immoo okkeedha. Ergasii ani ilaalee warri 144 kun hoolicha tulluutti onirra dhaabate nan arge. Namoonni 1,144 warri kam?
warri mul'ata Yohaannis 7 fudhatti mallatteeffaman jechuudha. Isaan namoonni 50,440 ishee kan yaalanna qabaa. Warri maqaan isaa maqaan eenyu? Maqaan hoolichaa tokko. Ni kan biraan maqaan abbaa isaatis adda isaaniitti caafamee ture isaa wajjin turan jedha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Maqaan abbaa isaatis maqaa eenyu obboloota ko? Maqaa isaa fi maqaa abbaa isaa. Maqaa ilma Waaqayyoof maqaa abbaa isaa. Waa! Kanaaf ragla sanbanni abbaaf ilma agarsiisa jedhaa kan turreef. Abbaaf ilma agarsiisa kan hin jedhaa tureef macaan qulqullurraa kanaafidha. Isaan kun warra guyyaa sanbataa qulqullatti eegan warra 144 isaan qeerota duudaa warra dubartii bira hin geenye warra Baabiloon bira dhaqanii Baabiloon irraa barsa isheetiin warra hin machoofne warra daadhii wayinii ishee hin dhugne warra barsa doggoraa ishee hin fudhanne waaqa tolfamaa isheen keesse waaqa tolfamaa sadan tokkummaa isheetiin warra hin saganne akkuma kana immoo waaqa dhugaan ala waan kan biraa kamiifiyyuu bifa fakkeenyaa kamiifiyyuu waan garagaraatiif warra hin saganne warra waaqa dhugaaf sagadanii akkuma kana immoo guyyaa sanbata qulqullina Waaqayyo guyyaa sanbata Waaqayyo qulqullatti eeganii waaqni dhugaan kun uumaa ta'uu isaa warri mirkaneessan kun adda isaa irratti maal qabudha? Maqaa isaaf maqaa abbaa isaa maqaa waaqa tokkicha waaqa dhugaa fi maqaa ilma isaa adda isaanii irraa qabudha. Kanaaf obboloota koo guyyaan sanbataa maqaa Waaqayyo ofirraa qaba jechuun gaafa waaqa dhugaa kanaaf karaa ilma isaa sagada gochuufiidhaan inni uumaa ta'uu isaa gaafa beeksifnu ergamoonni waaqaa nu mallatteessu. Maqaan kun hafuura waaqaatiin adda keenya irratti yookiin sammuu keenya keessatti garaa keenya keessatti maqaan isaa kun sammuu keenya keessaa qabna adda keenya irratti barraa jechuudha. Kun waan murteessaadha. Kanaaf waaqa dhugaa beekuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf abbaaf ilma agarsiisa kan hin jedheef ijeeminaan kan hin dubbadheef kanaafidha. Maqaa eenyu maqaa isaa fi maqaa abbaa isaa. Mul'ata Yohaannis 3:2 akkeedha. 3:2 isa moo sana mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti utubaa nan godhaa. Eewni isa moo utubaa nan godhaa. Isa keessaas matumaan baafamu. Maqaa Waaqayyoo kootii ilaalaa meeqa? Maqaa Waaqayyoo kootii tokko. Maqaa mandara Waaqayyoo kootii maqaa mandara Waaqayyoo kootii Yerusaalem ishee haaraa ishee Waaqayyoo koo biraa waaqa keessaa gadi buutu. Maqaa koo isa haaraas maalan godha? Utubaa kanarratti nan caaba. Eenyu? Maqaa Waaqayyoo kootiif maqaa koo. Eewu kana keedaa jiru. Isa Waaqayyoo koo jedhaa jiru. Isa abbaa koo jedhu ilma Waaqayyoo Kiristoos Yesuusidha. Maqaa Waaqayyoo kootiif maqaa koo jedhe. Maqaa Waaqayyoo kootiif maqaa koo jedhe. Namni moo'u kana adda isaarraa qabaataa jechuudha. Lammaffaa Xiimotewos 2:9 akkeedha. Haa ta'u iyyuu malee jedha. Hundeen Waaqayyo kaa'e jabaateen dhaabata. Mallattoo gooftichi warra kan isaatii hin beeka. Kana malees namni goofticha maqaa dhaatu jal'ina irraa haa deebi'u jedhu hin qabaate. Afaan Ingiliffaasaa akkeedha. Irra xumuraatti fideera. Akkeedha. Xiimotewos 2:9. Nevertheless, the foundation of God stands sure. Having this seal, mallattoo kana qabaachuudhaan, the Lord knows them that are his. Waaqayyo warra kan isaatii ta'an maal hin godha? In beeka jedha. Warra kan isaa ta'an in beeka jedha. Warra mallattoo kana qabaachuudhaan kan isaa ta'an in beeka. Warra maqaan isaa isaanirra jiru Waaqayyo kan isaa ta'utti beeka. Kan eenyudha isin obboloota koo? Waaqa dhugaa moo waaqa dhugaan taaneef waaqa biraatiif sagadaa jirtu? Yoo akkas ta'e waaqni nu beekumsaa baay'ee rakkisaadha. Har'a dabnee gara waaqa dhugaatti deemnee guyyaa sanbata qulqulleessee inni maatoo isaa mirkaneessinee mallattoo fudhannee abbaaf ilma maqaa abbaaf ilmaa adda keenya irraa qabaannee hafuura isaatiin mallattoomnee wal'aansoof qorumsa addunyaatti dhufaa jiru addumaan lola xumuraa nu fuuldura jiru kana injifachuu akka dandeenyuuf. Karaa addaa ergaa xumuraa addunyaatti dadhabnee waan dhugaan eenyu akka ta'e seerri isaa eegamuu qabu adda baafnee hubannee akka fayyinu waaqa nu gargaaru. Kanaaf yeroo xumuraa kanatti namoonni waaqa tokkicha waaqa dhugaadhaaf akkuma kana immoo ilma isaatiif sagadanii
mallattoo isaa fudhatu guyyaa sanbataa qulqullattee eeguudhaan. Yookiin immoo bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiif sagadanii guyyaa dilbataa qulqullattee eeganii badu. Kana lamaan keessaa filannoon tokkodha. Filannoon tokkodha. Kanaaf utuu waaqa dhugaa hin beekin sanbata qofaadhaan eegee fayyada jechuun yookiin sanbata dhugaan eega jechuun homaa faayidaa qabu. Jalqaba waaqni sanbata sana kenne adda baafnee beekuu danda'u qabna. Yookiin abbaaf ilmaaf sagannaa yookiin bineensichaaf bifa isaatiif saganna. Kana ta'uudhaan immoo yookiin sanbata qulqullattee eeguudhaan mallattoo waaqaa fudhannaa yookiin kan bineensichaaf bifa fakkeenya isaatii kan ta'e guyyaa dilbataa qulqullattee eeguudhaan yookiin sana kabajuudhaan ittoo maal ta'an mallattoo bineensichaa fudhannee banna jechuudha. Waaqayyo nu haa oolchu. Kanaaf obboloota koo yeroo itti waaqa dhugaaf sagannee guyyaa sanbataa qulqullattee eegnee hafuura isaatiin dibamnee geggeeffamnee inni uumaa ta'uu isaa beeksifnee dhuma addunyaa kanaatti jireenya bara baraaf qophoofnu yeroon amma. Kanaaf waaqa dhugaa utuu hin beekin guyyaa sanbataa qulqullattee eegee nagaa jechuun waan ga'u miti, waan ta'us miti. Dubbii kana irratti taa'aannu waaqayyo dubbii dhageenya kan nuuf haa eebbisu irra deebi'aa ilaalaa qoradhaa jedhee afeerraa addaasaniif godha. Waaqayyo karaa addaasinaa eebbisu eebbifamaa jechaa kadhata gabaabaa goonee walitti qabnaa hin kadhanna. Ol waaqarra isa jirtu uumaa waaqaaf lafaa isa taate waaqayyo abbaa keenya karaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosin nu jaallatte ati uumaa waaqaaf lafaa waan hundumaa karaa ilma kee akka uumtee nu barsiifte. Si qofaaf karaa ilma kee Yesuusiin maqaan kee guddaa bara baraan ololaa jedhu galanni guddaan siif haa ta'u. Dubbiin kee amanamaa dhugaadha. Dubbii kee wajjin akka walii gallu nu gargaari. Namni jedheef osoo hin taane ati jetteef qofa haa fudhannu. Waan sagaleen kee jiru, waan barreeffame, waan ati macaafa keetti nutti himte akka amannee fudhannuuf nu gargaari. Garaa keenya irratti mo'icha nuuf kenni. Yeroo keenyaaf irratti ulfaadhu. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiif jedhee abbaa. Ameen.